Oduu keenya jalqabaatiin naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamanii kunis haleellaa guyyoota muraasa gidduutti aanicha keessatti raawwatame isa lammaffaadha. Chaayinaan waraana daldalaa cimsaa dhufteen meeshaalee Ameerikaa irratti qaraxa parsantii 125tti ol guddifte akkam jirtu daawwattoota burqaaduu oduu keenya guyyaa irraatiin kanneen amma isinitti himee fi kan biraa kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti roobii eebila 9 bara 2025 haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamanii kunis haleellaa guyyoota muraasa gidduutti aanicha keessatti raawwatame isa lammataati. Haleellaan kun eebila 9 ganama naannoo sa'aatii 4tti konkolaataa uummataa ganda Gaareroo irraa gara magaalaa Abee Dongorootti imalaa ture irratti bakka addaa Harangamaa jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u jiraattonni haleellaa kanaaf hidhattoota faannoo himataniiru. Jiraataa aanaa Abee Dongoroo konkolaataa kana keessa turee fi maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko haleellaa kanaan hiriyaansaa kan isa waliin ture ajjeefamuu Addis Istaandarditti himeera. Hiriyaa koo waliin gara magaalaa osoo deemaa jirru humnoonni faannoo kunneen bosona keessaa bahuudhaan dhukaasa nutti roobsanii yeroo sana hiriyaan koo na cinaa ture Gammachuu Lammeessaa rasaasaan rukutamee ajjeefame. Na duuba kan turte shamarree Tollee Garbaa jedhamtullee ajjeefamteetti jechuudhaan namni kun dubbate. Dabalatee dargaggoota 2 maqaan isaanii Xannaa Darajjee fi Marii Garbii jedhamanii fi maanguddoonni tilmaamaan umriin isaanii waggaa 45 ta'an Dingoo Garbaa dhukaasa kanaan ajjeefamuus himeera. Namoota maqaan isaanii eeramee ala namoonni biroo 2 waliigalaan lubbuun namoota 7 darbuus hime. Dabalataan namoonni 4 rasaasaan rukutamanii gara hospitaala sadarkaa jalqabaa Abee Dongorootti geeffamanii yaalamaa jiraachuus ibseera. Waa'ee hidhattoota haleellaa kana raawwatanii yeroo ibsu ani ija kootiin kan arge namoota hidhatan 5 ture. 3 gara konkolaataa keenyaatti dhiyaatanii dhukaasu kaan immoo kilaashii fi snaayipperii qabachuuf fagaatanii dhukaasaa turan jedhe. Namni taatee ture ijaan argee fi haleellichaan abbaan isaa jalaa ajjeefame kan biraa haala yeroo sana ture Addis Istaandarditti akka himetti ganamaan gabaadhaaf gara magaalaa osoo deemaa jirru karaa irratti dhukaasni eegalame. Haleellaa kanaan abbaan koo na waliin deemaa ture ajjeefame jechuudhaan dubbate. Namoota ajjeefaman keessaa milishoota mootummaa gabaa illee fedhannoo malee imalaa turanii fi shamarree hojjettuu mootummaa buufata fayyaa keessaa hojjettu tokko akka turtes himeera. Hagammaatti gaddaa fi rifaatuu cimaa keessa jirra kan jedhan jiraataan kun sirna awwaalchaa namoota ajjeefaman kanneenii guyyuma ajjeefaman galgala hawaasa gandoota baadiyyaa irraa dhufanii fi maatiin isaanii bakka argamanitti gaggeeffameera jedhe. Jiraataa aanichaa kan biraanis haleellaa roobii darbe lubbuu namoota 7 galaafate mirkaneessuun waggoota muraasaa asitti naannawaa kanatti ajjeechaan akkasii hidhattootaan raawwatamuun baratamaa dhufu himanii. Haleellaa humnoota faannoo raawwataniin waggoota muraasa darban irraa kaasee lubbuu namoota hedduu darbuu kan eeran jiraataan kun lubbuu namaa qofa osoo hin taane manneen namoota hedduun saamamaa gubachaa akka jirus himanii. Haalli kunis humnoota faannoo qofaa isaaniin osoo hin taane aangawoota mootummaa fi hidhattoota mootummaa dabalatee namoota faayidaa dhuunfaa isaanii eegsuuf fedhii qabaniin deeggarame uummanni dhumaatiif saaxilamaa jira jechuudhaan himatanii. Daandiiwwan aanaalee fi gandoota baadiyyaa wal qunnamsiisan hedduunis hidhattootaan akka cufaman himatanii. Itti dabaluudhaan torban tokko gidduutti aanicha keessaa yoo xiqqaate lubbuun namoota 25 akka darbe eeruun rakkoon kun kan nama dhuunfaa miti akka federaalaatti nuuf birmatamuu qaba. Haala kamiinuu uummata asitti dhumaa jiruuf furmaata waaraa fiduu qaba jechuudhaanis beeksisanii. Oduu keenyatti aanuun Chaayinaan waraana daldalaa cimsaa dhufteen meeshaalee Ameerikaa irratti qaraxa gara parsantii 125tti ol guddiste. Chaayinaan qaraxa haaraa oomishaalee Ameerikaa irraa gara biyya ishee galfaman irratti gara parsantii 125tti ol guddisuu beeksiste. Kunis kan kanaan dura parsantii 84 irra turee fi guyyaa roobii darbe labsamee ture kan ol kaasedha. Taateen kunis haaluma qaraxa US oomishaalee Chaayinaa gara Ameerikaa seenan irratti dabalteen kan ol ka'aa dhufedha. Taateen Chaayinaa fi Ameerikaa waraana daldalaa kana keessatti mul'achaa jiru eeguudhaan Chaayinaan daballii qaraxaa US keessuun waliin wal simsiisuudhaan kan dabalaa adeemu fakkaata. Ameerikaan ammoo meeshaalee Chaayinaa oomisha gabaa US'tti dhiyeessitu irratti qaraxa gara parsantii 145tti ol guddiste. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan nagaan walitti deebinutti nagaan naa tura.